afeeruu keessaniif jaalladha. Mee Fatiyaa Jamaal gaa artistiidha yeroo ammaati aktiivistiidha si sooshaal miidiyaa irratti gaa dhiibbaa hedduu uumaa jirta. Mee nam tokko gaa artistii tokko yeroo gaafatan haala guddinaa eessa dhalattee artistii Fatiyaa Jamaal eenyu waan jedhamu dhufa. Mee artistii Fatiyaa Jamaal eessa dhalattee eessa guddattee akkamitti gara artiidhaa dhufte? Galatooma asirratti afeeruu keessaniif warreen miidiyaa BBS duraan dursee ani bakkiteen dhaloota kiyyaa Harargee Lixaa aanaa Habiroo magaalaa Deefootti dhaladhee guddadhee. Ani gama artistii akkanitti dhufe yeroo jalqabaa duraan waa'ee artistii kanallee hin hordofu sirba namaatillee hedduun dhaggeeffadhu. Warri kiyyaalleen akka ittiin beeku akkasi. Garuu eegan biyyarraa bahee hedduu artistoota kanaan waliin dhiyaannaa sanuma keessa wanti artii kun na seenee jechuudha. Mee wanni artii kun erga biyya baatee si seene garuu yeroo jalqabaateef illee sirba yaa biyyatoo gaarii Oromiyaa jiru kan jiruu baqaa irratti yaada Oromiyaa qabu kan jiruu baqaa irratti wallifame tokko walliftee turte. Sirba sanoo maalirraa kaka'umsa akkamiitiin sirba sana wallisuu dandeesse? Sanii wanni irratti qopheessuu danda'e haaluma jireenya biyya ormaa kanarra gahuu fi jireenya biyya namaa kan biyyarraa nu baasee mana namaa nu daleessisu nama akka keenyaatiif shamarran akka keenyaatiif yeroo daleenu hedduun itti dhagame sanirratti sirba san qopheessuu danda'e. Akkasitti artii Faraan Baddeessaatii wajji yaada kan wal jijjiirree walalollee isaatu naaf qopheessee ture isaa wajjin akkasitti daleenu. Artistii Faraan Baddeessaa gaa yeroo ammatti artistii sirba jaalalaatiin dhiibbaa guddaa uumaa jirurraa tokko isallee gaa yoo arganne ni afeerraa. Mee sirba yaa biyyatoo gaarii Oromiyaa jiru san sagalee ta'e san bareedduu ta'e nu dhageessime. Yaa biyyatoo gaarii Oromiyaati yaa roorroo alagaatu na fageessisirraa ergan sirraa fagaadhee jiruun na hadhooytee biitti namaa fuulaa azaabaan taate roorroo jireenya baqarraa haddaamee kan habbuuqqadhee. Abshir mataa gadi buusin waa hundaafuu rabbii jira biitti namaa tan namaati nafaasinee firraa gallaa. Oromiyaan teenya haadhaa oliitiin roorroo gargar nu baase malee silaa waa irraan baqannu. Maratti ada apa tu? Hedduu galatoomi gaa nu bohaarsite. Mee fakkeenyaaf namni tokko artistiin tokko yeroo karaa sirbaa dhufu nama if dura laalee gara sirbaa itti dhufu qaba. Artistii Fatiyaa Jamaal
eenyu fakkeenya godhatteeti gara artiidhaa seente? Ani gara artii kanan itti seene warroota ummata keenya hangaftoota warreen duraa akka Alii Birraa, Aadam Haaruun, Shantam Shubbisaa hedduudha artistoonni keenya. Shamarran keessaayis warreen akka Haloo Daawweedha. Isaaniin fakkeenya godhadhee artistoota keenya kan hangaftoota hedduun dinqisiifadhaa jechuu fedheeti walumaa galattuu. Sirboota isaanii dhaggeeffattaa hedduu? Sirba isaanii nan dhaggeeffadhaa walumaa galattuu waa'ee sirbaa kana dur haa dhaggeeffadhu malee akkasitti keessa gabbeen dhaggeeffadhu garuu nan jaaladha. Warri kiyyalleen akka nan sirbaa akka bakka ani jiraamire nama sirba dhaggeeffatu osoo hin taane nama akka shariyaa waan akkanaa kana fanna beekan. Garuu eegan biyyaa bee artistoota hedduu wajjin waan walqunnamtii hedduu qabuun waa'een artiituun na seente jechuu fedheeti. Akkanuma guyyaa keessaa na seente. Sirba 2018 baaftee malallee bara 2022 kana keessa ji'a tokko hin caalu kottu bareedaa boonaa sabaa jaallateettu harkaana qabaa hajoo baaftee jirta. Kana hoo wanna dhugarraa haatati moo sirbuma jechuu bal'ifte? Wanti jirus numa jira. Ati gaa wallistoonni kun beektaa gisee sirbu waan isaa qofa osoo hin tahin akkuma waliigalatti sirba jeetii yaadanilleen. Artistiin tokko yeroo sirba wallisuu jiruuf jireenya hawaasaa siyaasa fi diinagdee jiddu gala godhateeti wantoota hawaasa keessa jiru ol baasee mul'isa. Namoonni hedduun isa keessatti akka daawwititti if ilaala. Fakkeenyaaf sirbi ati walliftee namoota hedduu qalbii raasuu takka ammoo anumarraa dubbate waan janta qabaan ni jira. Namoota hedduutu dhiirti keessaan dhuftee Fatiyaa eega sirba kana baastee jaalalti nu qabdee jirtii naa jechuu jira. Nuuf sirbite kajuurraan bakka. Dargaggoota malee oo shamarran keessan si dubbisee sirbi kunnuutee keessan si dubbisan hoo ni jirani? Ni jiran shamarrootinis hedduu warri na dinqisiifatan ni jira. Garuu irra guddaan dhiiraa artistoonni illeen hedduuta kana jajjabeessuudhaaf kan bilbilee jiru hedduu jira. Ati warri jirus numa jira. Anis gaa waan kana kanarraa qooda fudhadhee akkan sagalee bareechee waa hunda haala mijeeffadhee kana caalaa akkan dalaguu abdiin qaba jeetii sirboota qabsootii fi sirboota jaalalaatillee hedduun harkaa qaba waan ta'eef. Meegaa reefu sirba kana kottu bareedaa boonaa sabaa haja'uugaa jaalaltis qabdeetuma baafte moosiin jennaan wanni jirtu ni jirti jettee wanni jirtu sirba maali nu himuu dandeessaa? Jechuun ni jirti garuu ni jiraame kophaa yoo ni dubbadde ta'u. Hayyee bira haa dabarru. Ati amma biyya baqaa keessa jirta akka artistoota biratti biyya keessa haalli waa hundaa mijaatee fi miti ati haa jirtu biyya baqaa keessa jirta. Biyya baqaarraa sirba haalli biyya baqaatu ofii fuura koodhaa sirba wallisuun hin ulfaatu? Hedduu ulfaataa garuu fedhii artiidhaa waan qabnuuf jecha asirraa kanatti waan kana godhu jirra malee hedduu ulfaataa asitti sagalee seentee sagalee yeroo biyya ergitee sirbii akka ati feetu sanitti siif hin dalagamu waan ta'eef xiqqoo rakkisaadha. Mee kanumaan wal qabatee gaa sirba kottu bareedaa boonaa sabaa jiru kana sagalee nu dhageessisi istiidiyoo irraa isin afeerraa. Kottu bareeda boonaa sabaa jaalaleettu harkaana qabaa hin sobaa. Kottu bareeda boonaa sabaa jaalaleettu harkaana qabaa hin sobaa. Teetun jaalalaami boonaa howwallee nu balaa gattaa'uu na kutte guyyaas galgalaas. Teetun jaalalaami boonaa howwallee nu falaa gattaa'uu na kutte guyyaas galgalaas.
galgala guyyaan si nagarre ayyadaan bulu naga fi dhugaatii nunatti hin tolu guyyaan si nagarre ayyadaan bulu naga fi dhugaatii nunatti hin tolu jaalalate awwaa jiruun jiru kanuma dawaan koo hatakee jiru osoo ana taate wasirraan turu jaalalate awwaa jiruun jiru kanuma dawaan koo hatakee jiru osoo ana taate wasirraan turu. Egaa hedduu nu bashannansiiftee Fatihaa Jamaal hedduu galatoomii. Mee sirboota amma hojjette kana malee fuulduraaf sirboota akkamii kan hojjechuudhaaf yaada qabdu namoonni sirboota kana akka sirboota biraa hojjettuuf si gargaaran takkaa'ummoo si jajjabeessan ni jiranii? Sirboota amma yaadni kiyya sirboota warra dur sirboota hangaftoota keenya akka Adam Haruun Ali Birraa sirboota warreen dur kana irra deebi'ee kabar godhee sirbuun fedha. San biraan ammoo warreen as keessatti na gargaaranis ni jira. Warreen na gargaaran Abbabaa Dhugaasaatii fi Gammachuu isaan lamaan Abbabaan hedduu akka malee asitti na bira dhaabbatee na gargaaree jira jechuudha waa'ee sirbarratti akkaataan ani itti waan kana godhu. Hedduu galatoomi artistoota si gargaaranis hedduu galatoomfannaa. Mee namootni akka keetii fedhii artii qaban biyya baqaa keessa kan jiraniif wanti ati dhaamtuuf akkamitti akka hojjetan cichoomina akkam akka agarsiisa wanti ati dhaamtuuf yoo jiraate? Warreen akkasii warreen biyya baqaa keessa jiru warreen fedhii artiidhaa qabu hundinuu fedhii artii jechuun tun beektee waan namni itti godhuu miti. Anamma fakkeenyaaf sirba yaa jiru biyya ormaa kan jiru sanirraa yeroo wallisu warri keenyalleen hedduu natti muufatan. Eegansi sirriitti bakka waliin dubbisnu jechuudha. Yoo wal dubbisnes irra fifigeetiin dubbisaa jechuudha. Natti aaran maaliif waan kana goota? Garuu ani warra keenya hedduun kabajaa hedduun jaaladha. Waa'ee artii keessaa bahuun dadhabee dhiiseetiin dhiisuu dadhabee itti deebi'ee ammaan tan. Kanaafuu wanti artii kuni waan namni ifiin if goggodhu tokko osoo hin tahin waan keessa jiru tokko jechuudha. Waan akka yoo waan san dhiiftee sittiin tolu saniifuu namni waan godhuu qabu. Jabaatee godhuu qabaa waan san irratti cichee yeroo ati waa dalaydu nama hamilee si buusu nama gasi cabsuu fedhu hedduu jira ati gizee waa dalaguu jirtu namoota gasi cabsuu fi namoota si tuffatu san hunda dhiistee ati jechuu ifitti amantummaa qabaattee waan san itti fufuu qabdaa jechuu namoonni hundinuu akkasitti waan san tattaafachuu qaba malee hamilee yookiin hamileen si cabee yookiin namoota namni waan kana ati sirriitti goonee hin daleene osoo hin jee namni suni fakkeenya si ta'e maaliif ati waan san boodarraa jabaattee hojjettaa jechuudha waan duraan si jalaa bade sanillee san caalaa jabaattee mul'achuu qabda saniifuu hamileen si gabbuu hin qabdu jabaachuu qaba jeetii yaada ilmi namaa hundinuu. Mee akka nama aartii Oromoo tokko wallisaa jirutti guddisaa jirutti shamarran Oromoodhaa artii Oromoo keessa jiran gahaadha moo gahaa miti jetta? Shamarran gahaa miti jeetii yaada. Maaliif yeroo amma keessa jiru kana dhiirotumaatu baay'atee jira. Waan ta'eef shamarran jechuun shamarran ani amma Saaliyaa Saamiidha hedduun dinqisiifadha. Maaliif bifas ni qabdi waan ta'eef waan fetes yoo taate artii Oromootiif namoonni addunyaantu yeroo laaltu namni kun maalii jedhanii bakka ni ilaalanii jechuudha. Harkaan isiitii fi bakka akkaataan isin itti wallistuu fi akkaataan isin viidiyoo itti waraabdu jechuudha. Kanaafuu artiin Oromoo keessattuu shamarran bifa qabdu yoo wallistee an hedduu natti tola jeetii yaada. Wallaahi. Amma fakkeenyaaf amma dura gaa sirboonni shamarran Oromoodhaa ittiin alalaasaa turan artistii Haloodaa Weefaanis ni jiranii Almaas Tafarraa fa'aa hedduudha gaa warri shamarranii shamarran waraana bilisummaa Oromoo keessatti hawwisoo garagaraa keessatti illee warra turantu jira. Sirboonni isaanii hanga ila ammatti hanga yeroo tanatti hedduu miidhagaa fi nama hawwatanii jechuudha. Kanaafuu artistoonni Oromoo akkuma ta'etti hamilee osoo hin cabne hirmaachuu qabanii. Mee gara dhiiratiin fakkeenyaaf amma shamarrummaadhaan biyya baqaatis haa ta'u akka nam tokkotti dhiibban artii keessatti nurra gahaa jettee yaaddu ni jira?
gama hawaasaatiin dhiibbaan nuti biyya namaa waan jirruuf garuu akkaatuma itti hojjennu kanaatu xiqqishuu ulfaata malee dhiibbaan biraan jirti jee yaaduun. Gara maatiitiinoo fakkeenyaaf namni tokko maatii qabu jira akkuma amma atuu himte maatiin ofii tokko gaa yoo waa'ee sirbaa fi waa'ee artiidhaa hin beeknes gara sanitti naman gorsanii osoo danda'ame garuma amantii keessaa dubartiinis ta'e. Ani waa'ee warrarratti hedduu namiidhe. Warri keenya akkanaan waa'ee sirbaa kan akkanaan mul'atu kana hin fedhanii jechuudha. Kanaafuu garuu dirqumaan injifachuu jira jeetii yaaduu jira amansiisuu jira. Hamilees na cabsuu hin fedhanii na jaalatanii garuu akkanaan karaa kanaan dhufu hin fedhanii garuu hamileetii na cabsuu waan hin feeneef bakka dhiisan. Wal qabdanii ta'uu waliin jirtan. Mee Fatiyaa asirratti amma gaa sirboota hedduudhaan dhufaa jirta warra keessan hamilees cabsuun fedhanii hafuuldura hojjechuu deemtu kana irratti wal amansiiftee waliin deemta moo akkuma amma dura baaftee wal dhabaa turte kanatti itti fufta? Laa obboleeyyan kiyya yooniin an akkasitti amansiisas nama na amanu tokko waan na jaalataniif waan na kabajaniif jechuudha. Kanaafuu amansiisee akkan itti fufuu anilleen jabaadhee akkasitti akkan itti fufuu abdiin qaba uumaa hundaafuu. Waa'ee artii qofa osoo hin tahin ani waa'ee Oromootis hedduu na yaachisaa waa'ee Oromoo kanarraayis duraan na akkasitti ol bahees dubbachuu kana fedhu barreeffamumaa fi kana kanaani garuu ammaan tana waa hundaanuu ittiin fufa jeetii yaada. Fakkeenyaaf dhimma ijoollota Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaas rakkachaa jiran fa'aa yeroo garaagaraa yeroo dubbattan yeroo akka yeroo garaagaratti sa'a 24 poostii godhaa turtanii mee gama miidiyaa hawaasatiin dhiibbaan shamarran keenya yeroo ammaa godhaa jiran akkamiin ilaalta? Dhiibbaa shamarran keenya godhaa jiran shamarran keenya hundumaanuu haa galatoomanii shamarran keenya asirratti ol baanii liiviinis waa hundaanuu yaada isaanii ka ibsatan an hedduun dinqisiifadhaa shamarran Oromoodhaa hedduu jabaatanii keessattuu shamarran Su'uudiidhaa hedduun galatoomfadha maaliif yeroo hedduu waa'ee Oromoo irrattis gargaarsis haa ta'u waamu hundaa'u shamarran Oromoodhaa durfamtee caalti jeetii yaadaa shamarran Su'uudiidhaa hedduun dinqisiifadhaa. Kanaafuu namuutu jabaatee waan hojjetu takka iftahee godhuun gaariidha jeetiin yaadaa jechuudha. Shamarran Suudii jennaan nama dura caaltuu Oromoodhaa BBS irratti dubbifnee turre TikTok irratti tapha garaagaraa chaalenjii garaagaraa yeroo taphatan galii achirraa argamtu nama biyya keessaa dhukkubsattu haadha teenya takka taa'alee lachuutu hin hojjenneef maallaqa Itoophiyaa 40 yeroo arjoomtu nutu agarree afeerreetti BBS irratti haasofsiifnee wantootni akkanaa gaa miidiyaa hawaasaa irratti shamarran keenya bu'aa hedduu buusaa jira argaa jirra. Mee akka waliigalatti shamarran keenya biyya keessaa fi biyya alaati warra sooshaal miidiyaa irra jirus haa ta'u artistootaaf wanni ati dhaamtu maali? Ani artistootaa fi namoota hundaafuu wanni nan dhaamu jechuudha waa'ee jireenya ifirratti illee namuu jabaatee hojjechuudhaaf gaariidha. Ammas waa'ee hawaasa ilmaan Oromoo kan deemaa jiru kanarrallee warreen biyya namaa jiru kun namni qixa isaanii yaaduu fi qabeenyaa fi sagalee ta'uudhaaniif jabaatanii hojjechuu jira waan ta'eef jabaatanii mana namaa mana arabaa keessas hojjechaa waa'ee Oromootis dubbachaa ani hedduun dinqisiifadha waan ijuun hin qabu garuu jabaatanii kana caalaa ta'anii haa mul'atanii jeetii yaadan shamarran Oromoo akka amma jiran kanarra caalaa ta'anii haa mul'atanii jeetiin caala. Akka waliigalatti gaa amma shamarran Oromoo akkuma amma dura gargaaraa turanitti ji'a Ramadaanaatti seenuu deema. Ji'a Ramadaanaa seenuu deemu kanarratti gargaarsa bara waggaa dabre gaa uummanni keenya shamarranis haa ta'u wal gargaara uummata keenya biyya jiru keessa gargaaraa turanii barana hongan biyya buutee haala hamaa keessa jiranii akka dhaamsa waliigalatti akka dhalattuu Oromoo takkatti shamarran Oromoo biyyoota alaa keessa jiraniif maal dhaamta? Ani wannin dhaamuuf namuutu biyya Oromiyaa tana keessaa namuu kutaa qaba namuu ganda qaba. Namuu akka gandatti wal jaaree
guruppii ijaarratee namuu ganda ifii gargaaruudhaan akkasitti akka hojjetaniin fedhan namuu ganda ifiitiin namoonni wal beeku wal jaaree kutaa Oromiyaa hunda keessaa ganda isaanii akka gargaaranii waan akkasii sanarratti osoo hojjetanii bareedaa natti fakkaata. Wal jaaruu yookiin akka gandatti wal jaaruun wajji jiraatu yookiin Oromoo irraa wanni irrisu hin jiru jajjabina Oromoodhaaf kannaa jechuun namni wal jaaruun akkuma fedhattu wal jaaree akka gandattis ta'ee akkasii wajji jiraachuun ani na gammachiisa waan ta'eef. Artistii Fatiyaa Jamaal osoo hin xumurreen dura sirba artistoota jaalattuu keessaa tokko nu afeerii ni xumurra. Hayyee sirba artistii kabajamtuu fi jaalatamtuu Haloo Daawweedha. Sirba halkanii fi guyyaa nin fiiga yoomin arabaa fadhaa hajuusan nu afeeraa jeeti. Halkanii guyyaa nin fiiga yoomin arabaa fadhaa. Hojjete jireenya koo fooyyeffachuu jedhee jamono saantattaawate. Eededa jireenyaa yaabbachuudhaaf hidheetiin qe'ira qaqqaabatee. Na jalaa shirgi gaata afaan bahuun ijibaata. Addunyaa tana laalame oloo fi gadoonsi akkaan imalmaana. Keeyra jiru baatee bu'uura koodha tattee hiree fi ayyaana. Tattaafiin tolaaf guyyuumaan guyyaadhaan. Dhiiga meenya saaba fuudhanii gahannaa ta'e. Artistii Fatiyaa Jamaal yaamicha keenya kabajee turtii BBS wajjin istuudiyoo BBS godhuu keetiif maqaa daawwattoota BBS nuuf fadhuun siin jaa. Galatooma isinis asitti na afeertanii arraan tana yaada kiyyanarraa fuudhuudhaan ganallee wajji jirra jeetii yaada galatoomaan isin jaa. Galatoom. Tole gaa kabajamtoota daawwattoota BBS turtiin artistii Fatiyaa Jamaal waliin taasifnee sangammaa daawwattanii. Angasi wajjin ture Munawwar Ahmadii ogeessi kaameraaf teknikaa Abdii Jamaalis nafaana ture qophiilee biraatiin wal garraa hangasittuu nagaan jiraadha. Namoonni maraatti ga'ee kophaa natti laata girrisiitii kootu naaf laattu furmaata. Namoonni maraatti ga'ee kophaa natti laata girrisiitii kootu naaf laattu furmaata. Jaalalati hawaa jiruun jiru kanuma dawaan kuwwata'ee jiru osoo ana taate wasirraan turu. Jaalalati hawaa jiruun jiru kanuma dawaan kuwwata'ee jiru osoo ana taate wasirraan turu. Rabbi nama